aappii qur'aanarraa nuuf dhaggeeffatee nuuf sirreessuu danda'uun isin agarsiisa. Arraan tana akka kanatti jechuudha. Aappii qur'aana nu dhaggeeffatee bakka nuti dogoggorre nu sirreessuu danda'uun isin agarsiisa. Kunoo akka kanatti jechuudha. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Egaa aappiin kun ka akkasitti qara'u jechuudha. Bakka feetanii yoo qur'aana qaraatan isinii fida jechuudha. Akkasuma keessattuu haafizootaaf bu'aa guddoo qaba jechuudha. Egaa aappii kana ammarraa sin haa agarsiisu. Aappii kana osoo isin agarsiisin duratti laayikii, sheer, koppii liinkii gochuu akka hin daganne. Mana kana yoo foolooyin godhin foolooyi godhaa isiniin jaa. Komentii waan isin dhibe godhaa isiniin jaa. Egaa aappii kana buufattanii kaatanii akkaataa itti fayyadama isaa isinitti hima. Ka isinii sirreessu qaari'oota gurguddoo jechuudha. Ka akka Shureem, ka akka Sudeesiitii achirraa ammalleetiin egaa AI'dhaani kan sirreeffamu. Achirraa bakka isin dogoggortan iirarii sagalee isin dhageessita yeroo isin dogoggortan jechuudha. Keessattuu haafizoota sirrii fayyada aappiin kun. Kunoo dogoggora akkasittiin isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo isin dogoggortan diimaadhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Diimaadhaan isinitti agarsiisa. Aappii kana buufachuudhaaf pileestoorii keenya keessa ni seenna jechuudha. Erga pileestoorii keenya keessa seenne bakka seerchii kanatti bakka kanatti jechuudha. Bakka kana gubbaatti tartiil jennee barreessina. Tartiil. Seerchi goona. Ka jalqaba irratti nuuf dhufu jechuudha. Ka jalqaba irratti nuuf dhufu kana aappii tartiil jedhu kana buufanna jechuudha. Kunoo. Ani buufadheetiin jira. Abdeetiin na gaafata malee ani buufadheetiin jira jechuudha. Isinis gadi buufattaniiti. Gadi buufattanii loogiin gootan jechuudha. Imeelii si gaafata Google Eyes loogiin gochuu dandeessu. Loogiin gootan jechuudha. Keessa seentanii jechuudha. Erga gadi buufattanii akkasitti isiniif dhufa. Keessa seentanii get started ka jettu kana tuqattan. Get started ka jettu kana tuqattan. Bakka waan sagalee waraabduu kana tuquudhaan suuraa ikhlaas kan suuraa ikhlaas qul huwallahu de qaraatan jechuudha. Hanga rikirdii waan waraabuu jiruuf sagaleen hin dhagahamu. Continue gootanii itti fuftan kana booda continue gootanii bakka kanatti nu continue niin jedha yeroo isin suuraa ikhlaas qaraatanii continue gootanii looginitti deemtan jechuudha. Gara looginitti sin dabarsa jechuudha. Ammas continue ma gootanii saayinii sin gaafata keessa seenuudhaaf saayin godhii yookaan immoo imeelii keetiin seenuu dandeessa. Continue Google wajjiniin Google gadi tuqattanii Google aan seenuu dandeessu. Ka keessa ani tokkumaan isin seenee isin haa agarsiisu. Google kiyyaan seena. Google kiyya fadhee seeneetiin jira. Akkasitti nu dhufaa jechuudha. Kan booda itti fayyadamaa isaatiif immoo viidiyoo itti aanu keessatti viidiyoon ni dheerata waan ta'eef erga loogiin gootanii seentanii kaatanii akkaataa isin itti fayyadamtan egaa isinitti agarsiisa yoo rabbi jedhe inshaallahu. Yeroo isin qaraatan akka kanatti isiniif dhufa jechuudha. Yeroo isin quraana qaraatan bakka kana waraabdu jechuudha. Bakka kana tuttanii yeroo isin waraabdan sagalee keessa waraabdan ni banama jechuudha. Banamaa deema jechuudha. Kunoo akka kanatti banamaa deema jechuudha. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما